Ashuma harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti siiniifaa baay'atu akkam turtan qabsaa kana keessanii an obboleetiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya nafkee turre isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kamaati koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa baay'ee tokko isin jalaa badee jira dhiifama isiniin jechuu barbaada asumaan jechuudha. Maaliifi keessattuu namoonni miidiyaa bartanii isiniif ta'ee osoo yeroodha yerootti guyyaadha baqa sa'aatii kamittuu miidiyaa irraa fagaachuu baatanii baay'ee isinitti tola. Garuu mootu adda nagaa fageessan jechuudha wantoonni isin daangessan baay'ee isaanii inni jiru. Haa ta'u malee isaan sanirraa har'a wantoota isin daangessan irraa osoo hin taane maal takka na mudate akkasumas immoo ijoolleen akka koo kana dura gola namaa keessa jirtanii maal akka of eeggannoo gochuu qabdan maaltu akka sirriitti jechuudha. Dhugaan isin jira maaliif jennaani maallaqni yeroo kamittiyyuu hin quffamu garuu mootu fayyaatu caala waan ta'eef kanaaf ijoollee baay'een jechuudha. Gizeen achi jirus ta'e amma jiraadhe ijoollee baay'een jechoota akkasii kanarraa dubbatu yeroo baay'ee jechuudha. Innis maalidha yoo jedhee jechuudha kan jetta yoo ta'e maaliifi yeroo baay'ee jechuudha osoo nu dhukkubu kan boruun dhiisa iftaanuu dhiisa jennee itti obsaatii hojjennu hin jirra gola namaa keessa jechuudha. Isaan keessaanii tokkoffaadha. Kana dura akkamittiin akkan ture maal keessa akkan ture nin beeka jechuudha. Maal takka na mudatee jechuudha. Yeroo baay'ees immoo mana yaalaa achii deebi'eera furmaan akkamii akkanaaf kenname achii jechuudha. Kanaan walumaan isiniif ibsotaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen tokko yeroo baay'ee jechuudha maaliifi dhaabiitti yookaas immoo hojii nuti itti oollu asiif achi fiigicha dhaabiidha gara caalu jechuudha. Kanaafi maal jennaa gimmaasha kan koo kanaan jechuudha cinaacha kee irra naguba yeroodha yerootti mana fincaa'ina adeemsisa garuu yoo deeme mootu fincaan waan akkasitti na qabee miti naan jette micaayumti wayii guyyaa lama dura jechuudha. Garuu ani akkasitti baasee itti dubbachuudhaaf niitoorkii naan hojjechuu hin dandeenye sa'aatii sanatti jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een jechuudha haala kam keessayyuu wanti isinirra caalatti of eeggannoo gochuu qabdanii wanta amma na mudate kanarraa qabeetoon jechuudha. Namoonni baay'een keessanii waan akka kana keessa akka jirtan nan beeka jechuudha. Ani dhufee guyyaa 3 booda kanan mana yaalaa dhaqe jechuudha. Haa ta'u malee yeroo sanatti wantoonni naan jedhanis akkasumas immoo dhaabii baay'istii hojii sa'aatii dheeraa dhaabattee hojjette naan jedhani eessa akka dhufe maalirraa akka dhufe beekan garuu isaan jechuudha. Anatu eddas yookaas immoo erga sanaan itti hime malee jechuudha. Kanaaf mana yaalaa achi yommuu yoo dhaqxan beektu osoo marmaraa gahaan argatiin osoo seeraan isin ilaalinidha kan isaan jedhanii kiniinii wantoota adda addaa isinitti kennan jechuudha. Ani yeroo baay'ee nageessiteerti niitiin kan koo nangeessine hin jedhu nageessiteerti garuu afaaniin sin gaafatu bakka isin eessa si dhukkubaa maal taate isin hin jedhu itti himattanii achirraa kaanit marmaraa tokko malee waa tokko malee jedhanii kiniinii guuranii isin kennu jechuudha. An garuu akkan dhufeen jechuudha. Maaliif baay'ee waan dhukkubee waan tureef mana yaalaa dhaqee marmaraa taasisee akkasumas immoo altaraasaawundii naamina gaafan ka'u maal ta'e dhaabii baay'istee hojii maalii hojjettaa sirriitti hojii dhaabiiti kanatu hojjettu naan jedhanii. Haa ta'u malee yeroo sanatti baay'ee tokko haala malee akkam dhukkubaa ture ani baasii isinitti hin dubbanne jechuudha. Dhugaan isin jira jalqaba akka dura dhufee marfee 12 na ajajame marfee 12 sana fiixee ammas immoo noormaalii ta'uu hin dandeenye nan deeme mana yaalaa jechuudha. Kanaaf yoo deemu ammas immoo qorichuma duraan na ajajameetu na ajajame. Haa ta'u malee duraan kan liqinfamullee akkasumas immoo marfeen illee ture. Amma garuu qorichi liqinfamu immoo naaf kennamu hin danda'amu haalli nama keessa jiru hin ayyamsiisu liqimsuuf jechuudha. Marfeedhaa fi akkasuma wantoota akkasii kun shirooppii wantoota akkasii kana kanneen kun shirooppiin isa keessa jiru waan akkasii fakkaata. Kanaadha kan inni fayyadamaa jiru amma jechuudha. Yeroo sanatti garuu marfee na ajajanii turanii amma garuu marfee miti kan inni fudhachuu qoricha miti jechuudha. Qoricha liqinfamuu miti marfee garuu waraanna taatuma jira ammayyuu ganaa deemuuf jira. Kanaaf obboleewwan kiyya maal isin hubachiisuu barbaade taananii walumaa galatti jechuudha. Dhugaan isin jedha maaliif biyya keessan keessatti akka barbaadanitti afaan keessan hin dubbattanii yaalii barbaaddan wanta isiniif godhamu malee goosifachuu dandeessan maallaqni keessan rakkatu malee jechuudha. Inni guddaan maallaqa qabaachuudha. Maallaqa malees immoo hin yaallamna jechuun bakka kanatti baay'ee tokko ulfaata. Akka qofaatii fi akki amma dhugaan isin jedha. Ani of jajuudhaaf osoo hin taane maaliif akkas jette naan jechuun keessan hin turtan dandeessu gariin keessanii kun keessan immoo dhugaa dubbachuu kootti namni na tarraddaatan jiraachuu dandeessanii dhugaan isin jedha. Adeemsa guyyaa kana
kaduraaf ammaa walumatti jechuudha. Utuqaati naannoo tilmaaman jechuudha gadi qabaa naannoo birrii 10,000 oliiti. Kaaya dhaqeetti jaalame jechuudha. Kanaaf akka kanatti achitti ammoo osoo nu yaalchisaa jettaniini eenyumtuyyuu birrii amma kana baasee isin yaalchisu yaaliin isin achitti fudhattatan immoo kan akka biyya keessanii kanatti isiniif hin ta'u isiniin jechuu barbaada. Kanaaf ijoollee baay'een hoggaa dhukkubbiin akkasii cinaacha keessanirra isin gubu akkasumas immoo daftanii osuma fincaan isin qabin ariifattanii kan gara shintibeetitti fiigda yoo ta'e ani beeku fayyaa keessan filadhaan isin jedha walumaa galarra maallaqa boru siftaanis hojjetattanii ni argattanii wanti isin argachuu hin dandeenye boru maallaqaan bituu hin dandeenye fayyaa keessanii waan ta'eef fayyaa keessantu isinitti caalaa battala sanatti dhukkubbii akkasii gaafa isinitti dhagaamu maal gochuu qabdanii yoo yaalii gahaan isiniif kennamee yookaas immoo dhukkuba sarraa akka bilisa taatan sirriitti yaalamtaniirta ta'e rakkoo tokko hin qabu. Garuu akkuma koo kana deddeebitanii jechuudha. Fakkeenyaaf niitiin bira hojjettanii jarri isin bira hojjettan manuma yaalaa isin geessanii afaanumaan waan bakka isin dhukkubu qofa isin gaafatanii achi kaanii kiniin isiniif kenna yoo ta'e ani akka kootti jechuudha waan ofii kooti arge waan narra ga'e irraa qabiin isiniif himaa dhugaan isin jedha of eeggannoo cimaa. Sirriitti of eeggannoo cimaa godhaa kan fayyaa keessan ga'u hin jiru eessumattiyyuu fayyaa yoo qabaattan maallaqa boru hojjettanii argachuu dandeessanii. Kanaaf micayyoon kun hiriyaadhuma koo turte ammallee Saawudii jirti jechuudha. Tarii viidiyoo kan koo kana dhaga'uus dandeessi. Yuutuuba koo yeroo baay'ee waan hordoftu jechuudha. Maaliif cinaacha koorana gubaa akkasumas immoo dafee fincaan natti fakkeessa shintibeetitti nan deddeebi'a garuu immoo fincaani miti naan jechaa turte. Niitoorkii addaan jalaa kutee jechuudha. Kanaaf sa'aatii sanatti sagalee nani qabeefillee dhageeffattee na deebisuu hin dandeenye eshumtiyyuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni mudannoo akkanaa qabdan dhukkubni akkanaa isinitti dhagaamu osoo amma kana isteeppii fagoo deemtanii dhukkuba guddaadhaaf of hin saaxilini battala sanatti hojiin sun isinitti hafu dhugaan isinin jedha. Yaala gaa yoo argattan yaalamtan achitti hin arganne taanaan gara biyya keessanii galaatiin yaalamaa isinin jechuu barbaadaani. Maaliif ani waa'uma kanaan gizee afur immoo xiqqaata gizee afurii ol nageessitee jirti. Garuu gizee sana hunda keessattiyyuu wanti isaan altiraasaawundii ka'ee marmara gahaa sirriitti naaf taasisan hin jiru. Kiniinidha kan isaan namaa kennanii. Ani marfee umayyuu waraanadhee hin beeku marfee koronaatiin alatti jechuudha achitti marfee nama waraananii kiniini namaa kennu jechuudha. Kanaaf warroonni dhukkuba akkanaa jechuudha yeroo hunda cinaacha keessanirraan isin gubu dhaabbachuu isin dhorku akkasumas immoo akka isin argantan isin taasisu jechuudha. Battala sanatti yaalii gahaa kan isin barbaachisu jechuudha. Isteeppiin ani deeme kana sadarkaan ani ga'e kanarra osoo hin ga'ini battala sanatti yaalamaa. Isiniif hin danda'amu yaalamuu hin dandeessan achitti isin yaalchisuu hin danda'an taanaan immoo galaatinii biyya keessanitti yaalamaa dhugaan isinin jedha. Maaliif yeroo nasa jiru gurra koollee akka malee dhukkubaa ture. Sanaafillee deemee ture. Innillee qilleensa na fakkaata achi dhufee as ga'ennaan na dhiise guyyaa tokko na dhukkubee hin beeku jechuudha. Maaliif achitti akkuma argaa jirtan jechuudha wantoota sa'aatii ho'aa wantoota qilleensa galchan akkasuma wantoota tempereechara wantoota adda addaa waan fayyadamanii fi sanarraa ka'eeti kan na dhukkubee natti fakkaata. Iddoo inni jiru fagaadhee jennaan mana dhiisee suni jechuudha. Garuu inni amma isiniif dhaamu kun jechuudha dhugaan isinin jedha. Fagoo osoo geessanii sirrichi dhukkuba guddaa bira hin ga'ini salphaatti yaalamaa yoo isiniif danda'ama ta'e yookaan immoo isiniif hin danda'amu taanaan galaatii biyya keessanitti yaalamaa isiniin jechuu barbaada. Ani ka jalqabaa akkuma dura isiniif ibsee marfee 12 fixee amma mootiyyuu marfee 10 jechuudha. Guyyaatti 2 waraannadha. Guyyaa 5 na ajajame jechuudha. Kanaaf wanti naan asitti isiniif dhaamu dhaamsinan isiniif qabu of eeggannoo cimaa godha. Namoonni akka kogola namaa keessa turtan isiniif danda'ama bishaan osoo dhuma dhoobattanuu sa'aatii dhabarraan yoo isiniif danda'ame midhaan illee rakkoo hin qabu dhugaan isin jira bishaan sirriitti sa'aatiitti yerootti fayyadama bishaan dhugaa garuu hojiin isaanii baay'ina hojiitirraa waan ka'eef jechuudha inni kun kan dhufuu danda'u bishaanis dhudhan waa barbaadan gootanii yoo hojii qannastan yoo gizee tokko aara galfii biyaansi namni jechuudha mee dhugaa dubbachuuf ergaasii baanii torban sanbata jettanii namni sanbata aara galfii argattan jirtu waan garuu hin beeku. Guyyaadhayyuu guyyaa akka Itoophiyaatti sa'aatiin itti lakkaa'uu dhabeen jira jechuudha. Sa'aatiin anitti guyyaan meeqa akka ta'e lakkaa'uu wallaaleen jira jechuudha. Maaliif hojiidhaan dabarsitanii boqonnaan hin jiru aara galfiin hin jiru. Kanaaf biyaansi namni tokko torban tokkoof guyyaa 4 guyyaa 5 osoo aara galfata boqonnaa fudhata ta'ee dhukkuba akkanaatiif hin saaxilamu battilatti jechuudha. Akkasumas immoo saaxilamullee yaalii gahaadhaan uma tokkicha yeroo tokkotti fayyuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa baay'ee tokko steepii dheeraa hubamtanii baay'ee gadi fageenyaan hubamtan yaalamtanii fayyuunillee baay'ee ulfaataadha isin jechuu barbaada. Kanaaf obboleewwan kiyya
rabbiin biratti namni illee of eeguun barbaachisaadha. Gizee tokko nuti jechuudha. Hojjenneetuma ariifannee bakka riyaan koo ga'een gaa bakka abaluu ga'een gaa jennee maallaqa ariisuu yookaan maallaquma duuba fiiguu malee boru maal takka nu budatu maal takka nurra ga'u waa tokko wanti tokko nutti ifa nuuf hin ta'u. Akkuma kootti ofirraa kaasee isiniif dubbadha jechuudha. Kanaaf wantoota akkasiitirraa of eeggannoo cimaa godha. Dhaamsiin inni qabu isa kana maaliif baddee warri naan jettan kunoo isa kana hubannoo akkasiitu jira. Maaliif sa'aatii kanatti mootu hojiiwwan irra yookaas immoo wantoota gochuudhaaf kaatan irra fayyaa keessan dursita waan ta'eef anillee waan hojjechuu qabu hunda sagatee fayyaa koo dursee yookaas immoo yaalamuu barbaadeetan waan ta'eef waa hundarraayyuu fagaadhe viidiyoolee kanneen isiniif hojjechuu dadhabe isa kana malee rakkoon biraa hin jiruun isin jira waaqayyo yoo jedhee garaagarummaa hin qaba isa jalqaba duraa sanarra isa ammaatirrayyuu immoo garaagarummaa hin qaba. Xiqqoo ishee garuu amma ani kiniin liqimsuun waan rakkoo ta'e kanaaf malee jechuudha. Marfiidhaan immoo fudhataatuma jira jechuudha. Akkasuma isa nama isin agarsiise kan immoo yeroodha yerootti nama fayyadamaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa akkanumaafin isin jalaa badee namoonni dhukkubni akkana isinitti dhaga'ama ta'ee of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jechuu barbaada. Kuni dhaamsa kooti. Ani kan duraatirraa amma garaagarummaa guddaan qaba. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf biyya keessan keessatti maallaqni keessan rakkatu malee maallaqa qabaattanii jennaan yaalii gahaa argattanii battalatti yaalamtanii fayyuu hin dandeessan waaqan biratti kan nama fayyisu rabbiidha. Rabbiin biratti immoo sababa godhamee kan immoo qoricha namaaf ta'u hin beekamu waan ta'eef kanaaf inni sun immoo dhukkubni keessan maal akka ta'e yeroo gabaabaa keessatti yoo hubattanidha kan yaalamtanillee fayyuu dandeessan kan yeroo gabaabaa keessatti qorichatti argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf waaqayyo sanaa eegu. Isa kanaan isiniin jedha laayikii godhaa akkasumas immoo namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Amman beekurraa waan hubadheerraa deebii isiniif hin deebisa isiniin jechuu barbaada. Kana booda yoo waaqayyo jedhe hin fagaadhu viidiyoo yeroodha yerootti isiniif hin gadhiisa jedhee yaada waaqa wajjiniin jechuudha. Wanti hundumtuu namni itti yaada kan namaaf guutu rabbii tokko qofa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isin jalaa hin fagaadhu hin baddu isiniin jechuu jaaladha. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf turaa. Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu nagaa jaalalan haa kennu turtii gaarii.